Yoyyaa ashama akkam jirtuu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa nama barsiisu tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii haga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun akkana waliin turtan kabajaan isiniin gaafadha. Bakka jirtanitti intarneetiin sin jalaa cufamee yookiin immoo ispiidiinsaa hir'atee keessumaa immoo yeroo ammaa kanatti feesbuukii, telegiraamii, iimoo, waatsaappii fayyadamuuf kan isin rakkisaa jiru yoo ta'e appilikeeshinii VPN bantanii ittiin hojjechuu dandeessan bilisaan kan argattan liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood gochuun ammumatti fayyadama. Kallachumaan gara seenaa guyyaa irraatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Garaan haadhaa burreedhaa gootas dabeessas ni baata jedhee weellisa Haacaaluu Hundeessaa akkuma weellise haati ijoollee sagal deessee sagaliyyuu garuu amalaa fi ilaalcha garaa garaa qabaatu. Kana jechuun tokkoon ni jaallatama, tokko immoo tokkoon ni jibbama. Amala gochaa ilaalcha isaarraa kan ka'e daandii jireenyaa mataa isaa qabata. Inni tokko haadha isaa gargaaruu kan jaallatu yoo ta'e, tokko immoo abbaa isaa gargaaruu jaallata. Tokkoof abbaan madda gammachuu yoo ta'u, tokkoof immoo haati madda gammachuu ni taateefi. Tokko immoo haadhas abbaas jaallachuu isaa dadhabee obbolaa isaa keessaa tokko jaallata yookiin immoo ollaa fira itti madaqu isaaf yaadu maatii ol ta'uufii ni argata. Maarree waa malee anis durseen yaada kana isiniif hin kaasne. Haadha manaa fi abbaa manaa waliin jiraatanii tokkotu ture. Maarreegaa haati manaan abbaa manaa ishee kanatti yeroo heerumtu maatiin haadha manaa abbaa manaa ishee kana gonkumaa hin jaallatanii. Hinumaa nama kana dhiisiitii dhiirota gara biroo babbareedoo qabeenya qabanitti heerumi jedhanii intala isaanii baay'ee kadhachaa turanii. Intalli isaanii kan ani jaalladhe kanan filadhe isa dhawaanna ta'eef isumattiin heeruma jettee hanga dhumaatti dhaabbattee nama kanatti heerumti. Abbaan manaan ishee balleessaa, cubbuu, yakka waan biraa qabaateeti miti. Kan inni maatii haadha manaa kana biratti kan inni jibbame. Maatiin isaas ta'e inni harka qalleeyyii maatii hiyyeessaadha. Maatiin intala isaaniif nama kana kan jibbanii intalli keenyi nama kanatti deemtee yoo heerumte jireenya hiyyummaa gadadoo waliin jiraatti sanarra immoo dubartii waan taateef jalqaba ishee yoo sirreeffatte dhumni isheellee sirrachuu waan maluuf nama qabeenya qabu sooressa yoo mana isaanii deeman kan itti gammadan waa qabatee isaanirra buusuu kan danda'u otoo filattee ni filatuufi kallacha tokkoon faayidaa isaaniif kallacha tokkoon immoo faayidaa intala isaaniif akka jechuuti. Maarreegaa akkuma isaattuu intalli kuni nama kana waliin jiraachuu eegaltus haa ta'uutii garuu maatiin ishee nama kana waan hin jaallanneef gurbaan mana warra intalaa akka hin deemne obboloonni maatiin hundinuu ni jibbu. Gaafa dhaqxe akka kadhattuu akka sareetti bay saree jedhanii balbala isaaniirraa ari'u. Intalli wanta nyaatamu mana ishee keessaa gaafa dhabdu haadhaaf abbaa ishee bira deemtee firfaarii kadhatti. Haatiif abbaan ishee ishiif nyaata gaarii kennanii abbaa manaa ishee fi ijoollee isheef immoo irraa hafaa nyaata bulee walitti qabanii hoodhu nyaachisii rabbi jedhee immoo kanuma nyaatee sirraa obbaafataa du'ee sirraa darbaa jedhaniitti kennu. Yeroo kana haati manaan aariidhaan kan nyaatteeyyuu naafin sifaa hin jettee quba ishee afaan ishee keessa galchuun kan dhala koo abbaa manaa koof hin taane warri koo anaafis hin ta'ani jettee nyaata hidhattee mana sanaa ba'uuf kaate mitiitii kan ofii nyaattellee karaa afaan ishee deebistee baasti. Kan maatiin isheetti kennanis manumatti darbattee fi deemti. Beeluu fi hiyyummaatiin waggoota 5 ijoollee 2 horatanii haati manaaf abbaa manaa kun maatii haadha manaatiin akka sareetti ilaalamaa waliin dabarsanii. Waggaa 5 booddee barri baraan yeroo wal jijjiiru hiyyummaan xurii mitiitii. Guyyaama tokkotti hiyyummaan haadha manaa fi abbaa manaa kanaa
ni jijjiirama. Kunis ta'uu kan danda'e abbaan manaan lafa boolla mana fincaanii gadi fageessee qotaa otoo jiruu albuuda warqee guddaa hanga buqqee gahu qotee bakka namnuu hin jirretti lafa keessaa ni argata. Akkuma argettis bakkuma sanatti caccabsee dooniyyaatti biyyoo waliin erga naqee booda fuudhee gara mana haadha manaasaa geessee oduu misraachoo kana itti hima. Tarii gara biraan illee yoo argame jedhee otuu nama tokkotti iyyuu hin himiin boolla sana gadi fageessee ammas qotee dabalataan illee ni argata. Sanaan booddee warqee argate sana deemee jijjiiree maallaqa hedduu doolaaraan argatee mana konkolaataa qabeenya gurguddaa magaala sana keessa jiru yeroo gabaabaa keessatti harka isaatti galfata. Maatiin haadha manaa mana keessa hin galtu jedhanii isa dhorkaa akka sareetti badi jedhanii keessaa ari'aa turanis maallaqa isaatiin bitee keessaa isaan baasee. Al takka takka Rabbi kan namni nutti darbu imimmaan dandeenyee dhala maatii bultii keenyaaf jennee dabarsinu walitti qabee bifa kanaan ilaa kunoo gatii dafqakee gatii dhiibamuu kee gatii darbatamuu kee jedhee gaafanni nuuf kennullee ni jira. Oromoon akkuma mammaa kee hiyyummaan xurii miti nama qabatee hin hafuu akkuma jedhamu hojjechuun dafqaan buluun nama kanaa haga dhumaatti obsa argachuu lafa qotuu lafa keessaa immoo albuudaa argachuun obsa isaa Rabbillee hagam akka keessatti yaadate seenaa nu argisiisudha. Karaa qabeenyaanis ta'e karaa biraatiin dhala namaa haguma miidhaa deemnu Rabbi immoo beenyaa miidhamuu keenyaa hattuun akka nyaanne godhee walitti nuuf qabee guyyaa tokko nuuf kenna. Haga sanatti obsuu yoo nu darbatan darbatamuu yoo nu dhiiban dhiibamuun immoo wanta nurraa eegamu jechaa seenaa kana nan goolaba. Haala yeroo biyya keessaa irratti hundaa'ee intarneetiin feesbuukii, teelegiraamii, iimoo, waatsaappii fi kanneen barbaaddan isiniif hojjechuu kan didan yoo ta'e VPN kaffaltii malee isiniif hojjechuu danda'u liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuqachuun VPN sana buufachuun akkuma duriitti bilbila keessan irratti intarneetii fayyadamaa jechaa qophiin kun yoo isinitti tole laayik, sheer, sabskiraayib gochuun illee na deeggaraa jechaa qophii gara biraatiin galgala keessaan hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii oolmaa gaarii isiniif hawwa. Me fayyadana malee alsanu mare 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 me fayyadana malee